gabroota rabbi uume keessaa nama rabbi jaalatu tokko isinii haa himu. Eenyu namni sun jennaan gabrichuma hiccitii waa geggeeffatu. Rasuulli kenna alayhi salaatu wassalaam akkana jechuudhaan dubbatan. Inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-khafiyya al-ghani. Rabbiin gabricha isa sodaatu, gabricha waa dhoyfatu, gabricha dureessan jaalata jedhan. Warra rabbi jaalatu keessaa tokko nama dhoysaa waa dalagu, khafiyyii ka namni omaa quba sarraan qabne, nama akkasii kana rabbiin jaalatedha rasuulli kenna alayhi salaatu wassalaam. Dhawaatu maatii ilaala namaa duraa gortee maqoo rabbii baatuun dhawaatu maatii akka namni sirraan beeynetti jiraattuun jaalala rabbi argataa deemta. Akkasuma namni hiccitiin jiraatu kuni mu'mina warra tokkochummaa rabbi aqarraree keessatti mu'mina jedhee rabbi faarse keessatti lakkaa'ama. Namni hiccitiin waa geggeeffatu kuni guyyaa silaa fuuldure rabbii dhaabbatullee warra rabbi gaaddiseessuuf keessaa nama tokko. Warroota torban nama silaa aduun hin tuyne gaaddisa arshii rabbii jala dhaabbatan keessaa tokko namticha ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نما رأد به إجي إساء ممان دنگلاستي ربي نما سنين قادسي سفجدا خاليا جتشوني إما ربي تفيوباتي ملي إما دوم فاكي تيمتي من أسماء بيت المراهب مقوتا من فنجاني كيسا توكو بيت الخلاء جدما. بيت الخلاء جتشوني من نمني أدتبو جتشو لأن الشخص يخلو بنفسه سبب من نمتج أدبهون من كوبا اتباهن جدا لما دونفا أدسباستو سنتاني مكو ربي كيتي أسو نمني كوبا سنكبني باو سنتو قادس ربي سأرغتشيس. ورجل تصدق بصدقة نمتج كنا كني mirgaan kennee bitaa dhoyse hiccitiidha wanni kun namni isarraan beeyne sadaqatu sirri tuxfi'u ghadaba rabbi jedhe rasuulli. Kennaan namni hiccitiin kennatu dallansuu rabbii dhaamsiteedha nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Hiccitiin kennatuun hiccitiin dalagatuun guyyaa borumtallee gaaddisa rabbii warra jala oolu keessaa lakkaa'ama jechuudha. Warroota nu dura darban kana keessaa nama tokkotu firaasha ciisichaa haadha mana isaa wajji dirra tolfatee ciisee fabakaa washtadda bukaa'u halkani mimmaan gannaqaa bula jedhan osoo jaartiin cinaa ciistu inni mimmaan gannaqaa bula sodaa rabbiirraa. Jaartiin isaatu hin beeyne Zubaydaa haadha mana Haaruun ar-Rashiid. هارون الرشيد يجوم من أئمة الدول نما دولة إسلاما بولشاتوري مما يخاطب المعصرات وجعلنا من المؤثرات ماء سجاجا نما دو من سجر الراجل كانت هاسا وجدا بل إنا أنغو سارة يا دو من سجد يو دو من سوليت تتأيرو بوكا وكان بتارو بفيتو مرغا كابا كبروبي wanni ati biqilchitu hundi gibirri na bira gala jedhee dhaadata ture. Jaartiin isaa maqaan Zubaydaadha. Halkan wayita inni gachiisu dhukattee fooqirra baati jedhan. Ka namni quba isiin qabne fooqirra baatee jecha laa ilaaha illallah jecha kanaan rabbi kadhataa turte jedhan. Erga isiin duniyaa tanarraa deemte ilmi isii osoo isiin jannata keessa deemtu jannata keessatti abjuudhaan arge. Yaa haadha tiyya akkami as dhufte jennaani halkan dhukadhee ani rabbi kadhataa ture santu hiccitii santu ganda kana na fide jettee dubbatte. Bilaal ibnu Rabaahin fudhaa nama silaa namni gatitti ilaalle gurraacha biyyoo Habashaa osoo akaabirri mata jabeeyyiin Qureeshaa
firinxiixxee harka nabi Muhammaditti darbitu biyya Habasharraa ka'ee nuura qabsiifate. Bilaalii kana adeemsa jiruu isaa keessatti osoo inni guyyaa takka taa'u kapkaphii fi kophee deemsa keetii jannata keessatti si dura dhagahe jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Warri